نتكتنا ملء حواسة كان في أمة بيوت على كان كيس جرنا يا دكيستان كيس باتي رمضان أصونغهي أسطو يرو ماما كيس جرو كان كيس تيرو والله يعني إسرافة يعني رهدو نياتا غاربيجة تيغتمو نمني درس بالانسي وفيتي أولي كوبي فتشو نياتا نمني فدي نياتا كون بيتني كوكي نفسي نماتوني hangana olitti nyaadha jettitti itti ajeelti yeroo irra geettu mootu bakka san ga'uu hin dandeessu. Kana booda ammoo nyaanni sun maal ta'a ka inni harkaan tuttuqee takki ammoo ka inni lallaagee jedha namni biroo nyaachuu hin danda'u nyaanni kun maal ta'a kara gaarbee nyaatti gatama. Bifuma kanaan ammallee yeroo ramadaan itti seenu nyaanni hamma kanaan jedhamne tokkotu qophaa'ee irra parsantiin irra olaanaan garamitti darbama gara gaarbee nyaatitti gatama. Gariin biyyoota Afrikaa keessa beektanii biyyoonni keenya yeroo har'aa kana keessatti kan qorsoo nyaatanii soomantu jira kan qixxaa gogaa nyaatanii soomantu jira asitti ammoo yoo nuti ka gaarbee jetti gannu taate wallahi israafa guddaadhaan akka kiyyatti kanaaf waan kanallee irraa ka yaadachiistaniin isinitti himuu barbaadeeti ka wallahi jazaakallahu khayran. Dhuga baarakallah jazaakallah war wanni jiru waan dhugaa jettee biyya Afrikaa ta'e westerni ta'e biyya Arabaa ta'e waan hedduu garaa nama nyaataati namni gartee beelawee haquufuun sa'uu jettee Oromoon uummanni keenya gizee ni dubbata hadiisa Oromoo kasahii haaraa tokko maaliif namni waytamee atuu karaa deemtee ganamarraa kan faxarin zaallaa kanaa si geessee hoteela ol seentee bar saanaa lama faa jecha dhawee nyaateeti aboo fiduu dadhaba sayaaboo namni beelawu yaa waniin beelee bar kaniin quufuun seenee jaaduuba nyaanni ni israafama. Haati manaalleen waan kana qiyaasatti shurbaa sankuma jaarsii keetiif ijoolleen ta'e dhuidan yoo nama tokko lama yaamtanii sanii ol hin dabu shurbaas qiyaasatti ruuznilleen qiyaasa wanni cufti qiyaasa silaa taate ahsan irra gaarii walaa tusrifuu jee rabbiin walaa tusrifuu inna allaha laa yuhibbu almusrifiin waan israafinaa rabbiin nama waa israafuun fedhu kuluu washrabuu sigalee nyaadhaa dhugaa min gayri makhiilatin jedha walaa israafin إسرافا ملتي نيادا دوغا جي ربي سبحانه وتعالى تنافو إسرافو نغرتي إسرافو نورنجرو متاخي يرى خاسي وإسرافو تنغرتي أكملي غرتي قونقو غونو تنا إرغان قدون دبرسنو تنا دوغا بانا أبو ليسي خيا مالي فنا نياني را قدان قدوما قشاشا دربام قند قشاشا دربام نمني رنكاية تويچو دبرتيني سي رنكاين وني خنديلي ديلي قرقودو irraanu gaafata meeqa beela jira bulayyan keenya meeqa hagartee waan nyaatu dhabee boqolo waan gogoyduudhaan gartee soomanu jiru ka waan furuun hin qabne kanaa jira kanaafuu warra sayyaadadha nyaata hin israafina jazaakallah khair jazaa baarakallah fiik waan gaarii nu yaadachiifte jazakallah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh akkasi ikhwaani السلام عليكم. أكثر إخواني لا في شوفي زمزم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه مالجد. شيخ قافين كبا قافين تيالي ديو تنجتشو دا قافة قافي وينم نسيب قافة تجتشو دا واي أباك إن آدم جتشو دا آية الجمانو بدك سنجرو نبي آدم جتشون بدك سنجرو جنة كيسابا سامي جتنين إيه سريك بدك سنجر جنة اللي هجر نبي الله آدم عليه على نبينا الصلاة والسلام نبي الله آدم إبداون سين نلين سين اللي سيقالوا جرا إيه سجرا بكين نجرو سمي تو كفا رجل سمي رجل سمي تو كفا رجل بكين نجرو فيتين ايوه شيخا مال جد debemos
amma arabdoonni jechuudha kophee sana afaan gadi garagalchanii yoo akkan ol garagalchanii kophee akkana hin kaa'ina haraama jedhanii wanni kun akkami jechuun sila shari'aa keessa jira moo kophee afaan gadi garagalchanii ol garagalchanii kaayuun kun akkami jechuudha. Kophee gizee ol garagalchan maarree arrabsitii fi maarree uma jaanii antiyyaa waan agarre hadiisatti waan harkeen qabuun numa jaa warri keenya hadiisa warra keenyaa ta'uu waa maaltu jiraa irraan beekon. Sheeka ammallee gaafin yeroo hedduu isheen wayii akkana jedhani beekanii gaafin islaamummaa keessa nama baastu jira gaafin suni maali fakkeenyaaf gaafii sayyoo wallaa namni gaafate islaamummaa keessa nama baastu jedhamu gaafin sun hoo maal fa'a? Gaafii islaamummaa keessa nama baaftu jira. Jechuun yoo gartee gaafii islaamummaa keessa nama baaftu jira yoo gartee gaafiin taaneen gaafatinaa yoo taate malee masalan rabbiin maaliif waan akkanaa godhaa rabbiin maaliif waan akkasii gartee ijoollee walitti mataan walitti dhalattu fa'aa wayitaadii deessu gartee mataan waliin maxxansu fa'aa takkanaa tanafaa maaliif gartee akkana godha fa'aa yoo jee gaafii khatara gaafii kanaan illee gaafatan illee jaan akkasii uktidii. Maalif rabbi waan akkanaa godhaa? Tafsir Quraana fakkeenyaaf tafsira kana hiika afaan Oromoo barreeffatan hiika bicha qofa jechuudha. Tafsira hiika? Afaan Oromootiin yoo jala barreeffatan yeroo barreeffatan tokko kana jedhee akkasitti kana wayitaatee akkamitti. Shabakaan keenii hukkutaa ukti maal jette gaafii tafsiira afaan Oromootiin wayita jalaa katabatan jirta? Akkas jechuun jira shee. Afaan Oromootiin eessa rakkatabachuu baanta? Gisee tafsiira karaa isan? Quraan irratti? Daftara irratti amma fakkeenyaaf yoo tafsiira qaraasisaa jirtan jechuudha. Suuraa akkana aayaa tokkoffaan hiikan isaa akkana jedhee yoo barreesse afaan Oromootiin jechuudha. Akkami yaani Quraana jijjiiruu hin taatu? Rakkoon qabu lakki afaan Oromoo yoo gartee tafsiira suuraan akkana daftara qopheeffattee rabbiin subhaanahu wa ta'aala akkana jedhe ayanni tun akkana jettee katabachuun afaan Oromootiin gartee ati tafsiira إن الله مع الصابرين تجد ربي والرأبس والإنجير يتيخ تبجو بر قسم مقزيمتي أيوة أيد أكسر طيب دوبا كسيون تينا كمي برا ترى شيكا ديما مسنيت اللي إذا شيكا فكينا في صلاة أكرف مجايهم غافتة فنجد شودا فكينا فاني ركعة سدي مغرب صلاة سدينو صلاة دقتي أرفف فلو الكأي ودابت أكم قولا مغرب صلاة جرتا سدي صلاة دقتي أفرفها فولكات كزيمي ويتيادة تقدمتي سخادفته أيه شيكا غلطوما إدو غلطوما ربي تفاجالتو غلطوما يتلين إن شاء الله أيه إسي وري كومنتي أيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجا كم فيا أقامي نجا ويا في مكان نوم ما شاء الله قافي ويش قافتي أيه وضوء الرا ما جت وضوء الرا وضوء الرا قافدو بيتاني قافي وانا قافتنا أنا رالي فيدو تاتي نعم دوغا أما غنا بيتاني يرومر لفاقا ودات فا ورك يخاصوف جاتين تيرفتي أيه ودات دي بكاي صلاة نجا صلاة نجا غير مساجد دي مكاي وداي تاو فا أوكي أدونغا تيو تاو لفاقاتوف ودوني كوي بدي غافي بريدو بليانكي يا بليس كينيا غافي بريدو غافتي وان جو أني خنغرتي صلاة الصبيف udwadhe masgida deemuuf haadha mana kiyyaa khay jee dhadhawee yookaa'oo dhungadhe sigalee
yoon deeme akkasumattiin salaatu dandeemo moo uduu deebisuu dande'a moo uduuwaan deebisamoo moo gartee akkasumatti deemee salaata gaafii ajaa'ibaati gaafii bareeddullee gaafii gartee khilaafallee qabdu gaafii gartee raajiha gartee irra sirrii lafa keenyaa jechuudha dura rasuulli salawaatu rabbi maal jette Omaan dubban dhagaa jira. Akkasuma caqasii dhaamsinii caqasii gizee fixattee karaa gallakkifta malee yoo amma ati dhaamsitee kuttee kabiraat dawwalaa gaafiin teechumaan kutti. Duuba rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi ergamaan rabbii waan jettu Aisha radiyallahu anhaa kaana yuqabbilunii waana saayim wahuwa saayim takka. كان يقبلني ندونغتا إرجمان ربي أنا سومنا كبو إسا سومنا كبو أكسمن ندونغتا ديمي صلاتايت أنيجا عائشة أم المؤمنين دوبا نمني غرتي لمسي جارتي أركان توكي ودواني درابة دي جان وري غرتي مذهب إمام الشافعي أو لامستم النساء جيمتي ربين جان قرآن قيدت دورا أو لامستم النساء مسينتون qunnamtii saalaati moo arkaan qabachu tana dubbeen aw laamastumu nisaa tak dubartii yoo arkaan si qabatte sigalee yoo si tuute uduuni badee jan dhiiroo maal qabattan maal daliilfattan jennaan aw laamastumu nisaa jee rabbiin yoo dubartii arkaan qabattan deemaa uduwadhaa jee rabbiin aw laamastumu nisaa tana Abdullah ibn Abbas maaliif fassare jimaa'idha qunnamtii saalaati أو لامستم النساء كنا امتثالات يو غرتي جارتي تسني وجي تيدامتن دي مال غرتي كاما دي غداتي ودودا عبد الله بن عباس اكسيتي غرتي داوي أو لامستم النساء نجيسن كنا امتثالات ملي ابچو متي تاك اكدو بينا كستادي ارغمان ربي صلوات ربي السلام عليه وانجي مني ارغمان ربي تيكا حديث سيات خدوف مني تيكي شهاده لمبالين غرتي دامادا عائشان قبلة تكنا چيفتي رسول الله سلام عائشة جلا خيس ليلي صلاة من تكشا ويتا سجودو ميلي عائشة قدر الفتاجرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حركة ساتيني قد سجودو ديم كنتو تميلة أولين دي فتات نكنتو تا يو كنتو تي ودوني صلاة جرى رسول الله سلامي سلا جارتي كنتو تي جارتي يو كنتو تن uduni bade bomba du yo garte dubarti arkan tukun kuntutun niballe sayo enne uduni sabade salat mal salatare duba rasulli odo salatu jirote sujudaf mila wayta gaddiri iste aishan ni arka mila isi kuntut gizenni kuntut ol defatti olin defadde gizenni na kuntut gizenni mas olke ni ndirir faddet gize sujudu de munna kuntuta olin defaddet idan duba achitti tawi warra garte yo qabatan uduni ni badajo لما مدي صدفان أديسة قرتي أني الإيوان جي رسول الله الإسلامي أني عائشة وانجتي كان يقبلني ولا يتودع ندون قتا خندو أن ديمه صلاة تنافو نمني توكو يو جارتي هركفودي سيقولي جارتي يو هركفودي جارتي يو دونغت تكا سومنيني سنبدو لما دا udunini simbatu immo dardarate owa fedinna qabachuu dandeenye akka dhungateetti yoo maniyin waniin irraa bahu banziyin kan irraa bahu taate uduun isaanii bada sigalu jira akkas dhagabisa akkas ayyawa faame bareeda maasha Allah gaafii